raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Bariin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jimaata amajjii 25 bara 2019 ganama irraatiin wal dhabdee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaayera Itiyoophiyaa yookaan ODP gidduu jiru jaarummaan furuuf adda durummaa gumii abbootii gadaa Oromoon qophaa'ee guyyoottan 4 darban adeemsifamaa kan turee fi qabxiilee ijoo murtii haraaraa sanaaf guyyaa kaleessaa lixa shaggar galma yuunivarsiitii Amboo keessatti muramee labsame irratti yaada Oromoota lixa Oromiyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo wooboorraa bilbilaan arganne kan isiniif dhiyeessin yoo ta'u, dabalataanis guyyoottan 4 kana yeroo jaarummaan dubbatamaa jirutti loltoonni Impaayera Itiyoophiyaadhaa kan Dr. Abiyyiin durfaman lixa Oromiyaa Haanaa Manasibuu Qilxukaarraa fi Haanaa Qondaalaa keessa maruun waraana bilisummaa Oromoo adamsanii irratti kadhukaasaa turan ta'uu fi dhukaasaas jiran ta'uu odeeffannoo Oromoota gamasiirraa arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'u jechuun kan isin hawwatu ana Xiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aabuu Baatii. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'u. Amajjii 23 bara 2019 naannoo sa'aatii 5 keessa aanaa Qilxukaaraa fi aanaa Manasibuu gidduu waraanni wayyaanee baay'inaan meeshaa gurguddaa baatee socho'ee bakka buufanni waraanni bilisummaa Oromoo ta'aa jiru irratti dhukaasa irratti banee ture. Bifuma wal fakkaatuun amajjii 23 bara 2019 barii sa'aatii 12 osoo hin ta'in aanaa Qondaalaa bulchiinsa magaalaa Liqitii bakka jedhamutti bakka waraanni bilisummaa Oromoo buufatee jiru humni waraanaa baasii uummanni ittiin socho'u gara Finfinnee kan ittiin deemu buusee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf dhaqee dhukaasa irratti banuuf ture. Jawaar Mohaammed gara biyyaa dhufee ture. Uummanni Oromoo ta'ee qeerroon bilisummaa Oromoo yaada isaan ibsatanii nuti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannaa. Waraana bilisummaa Oromoo bira kan nuti dhaabbannee fi sirni Habashaa Oromiyaa bulchiinsa mataa ofii kan qabdu, daangaa mataa ofii kan qabdu, akkasumas duudhaa fi amantii afaan ofii kan qabdu cabsee Impaayera Itiyoophiyaa jala dirqamaan galchee waraanni bilisummaa Oromoo immoo kaayyoo uummata Oromoo kana birmadummaa uummata Oromoo bakkatti deebisuuf kan qabsaa'u waraana keenya waan ta'eef nuti hidhachiisee nuti leenjifatee hiikkachuu hin qabu miidhaa nurraan ga'ellee hin qabu jedhee qeerroo fi abbootiin akkasitti ibsatan. Dhimmi haraaraa kun maal jedhama ture ijoon isaa jechuudha. Ilmaan abbaa Oromoo fixuuf deemaa eenyu waraana mootummaa keessa kan jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo keessa kan jiran ilmaan Oromoo fixuuf deemaa yaada jedhu kan kaafamaa jiru. Garuu ilmaan abbaa tokko osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa ilmaan adda addaati. Raayyaan ittisa biyyaa ilmaan Itiyoophiyaati. Biyya Itiyoophiyaa jedhamtu kan dirqiin uummata Oromootti fe'amte sana ijaaruudhaaf kan isaan lolaa jiran, kan isaan du'aa jiran, kan isaan lafee isaaniitti cabsaa jiran, kan isaan biyya isaaniitti dhangalaasaa jiran ilmaan Itiyoophiyaati jechuudha isaan. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo qofarraa ijaarame. Sababni isaas kaayyoo Itiyoophiyummaa dirqamaan uummata Oromootti fe'ame sana uffisee Oromiyaa walabaa, Oromiyaa birmadoof gad dhaabuudha waan ta'eef ilmaan abbaa tokkoo miti. Sagaleen amma dhageessan kun murtii araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaayera Itiyoophiyaa gidduutti dubbatamee murame irratti
kan Oromticha lixa Oromiyaa irraa arganne keessaa sagalee fudhatamedha. Guutummaan isaas qaama sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dursa kan isiniif dhiyaatu guyyaa mariin araaraa sun jalqabirraa aga kaleessa magaalaa Amboo galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti murtiin darbeetti dubbiilee ijoo jaarolii fi hayyoonni Oromoo dubbatan keessaa muraasa isin dhageessisuudhaan kallattiin yaada Oromoonni lixa Oromiyaadhaa dhimma murtii sanii irratti nutti himan kan isin dhageessifnu ta'a. Dursa kan obbo Haayileen magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromoo keessatti kibxata darbe dubbatan isin dhageessisuun eegalla. Waraanni hadhaa adda bilisummaa harka jiru waraana dur hoggaa 40 dura bahee bosona keessatti galee mootii hadha kan jiru. Hadha kan jiru isinitti waraanni adda bilisummaa Oromoof eeboo dheeraadha. Eeboon dheeraa yoo itti waraanuu baatanis maalitti godhan? Itti sodaachisaatu. Waraana eeboo kanaan itti sodaachisaat hadha geenyeerra. Waraana kana garuu akkamitti manatti galfanna jennee nu irratti mari'an. Irratti mari'an. Rakkoo guddaatu jira. Waraanni adda bilisummaa hoggaa 40 dura kan bahe ogeessonni bahanii bosona keessa turaniiti kan ture. Waraanni hadhaa immoo eenyu yoo jettan xiqqoo duubatti isin deebisa. Bara abbootii keenyaa ijjeesee lootii gara harkaa gurraatti kan hin qabaanne maal jedhama? Gadhee niitii ittiin kennan maqaa ittiin baasan. Kanaaf Oromoon ijjeesuuf eessa deema? Maajii deema. Kuno surba bayo biyya ijjeesee galee lootii naqatee Oromoo ta'a. Ennaa sana niitiitti kenna. Takkitti yoo ijjeese hilleetti ijjeeseera hageeraru jedhaniin. Bara ani ga'e immoo barachuun dirqama. Kitaaba guguddaa harkatti qabatanii deemanii Ingiliffaa yoo dubbatan barataadha jedhan. Kanaaf Oromoon barachuu keessa gala. Bara gidduu kaleessatti immoo Araba deemanii hojjetanii ala ba'anii jiraachuun gaarii fakkaata. Hadha immoo yeroon hadhaa Oromoon dargaggoon Oromoo maal? Oromoo qofama qeerroo ta'uu barbaada. Qeerrummaan hadha walabummaan. Qeerrummaan hadha jannummaan. Qeerroon eessa galeere? Qeerroon hadha woboo gale. Kana isinitti himuu barbaada. Qeerroon woboo galeera. Woboo hadhaa kan nyaachisaa jiru abbaaf haadha. Wal dhoosina. Kan durii Daawudi karatee nyaachisu yoo ta'e kaadhaa eenyutu nyaachisaa jira? Abbaa haadhaatu nyaachisaa jira. Wal dhoksina hin ta'u araarri beekaa. Abbaa haadhaatu nyaachisaa jira. Eenyutu hidhachiisaa jira? Abbaa haadhaatu hidhachiisaa jira. Eenyutu hidhachiisaa jira? Abbootii qabeenyaatu hidhachiisaa jira. Anaasiitu hidhachiisaa jira. Waraanni kun ka eenyuuti hadha? Ka eenyuuti? Ka uummata Oromooti. Kana akka hubannu barbaadeetan. Abbaa haadhaarraan qawwee fuudhee bahee qawwee lafa kaa'ee itti gali yoo jedhe hin gala. Safuu hin galu. Odoo beeknu waliidhuu hin qabnu. Kanaaf qawween kun ka eenyuuti? Ka uummataati. Araarri bu'uu kan danda'u Oromoon koree guddaa tokko dhaabee ijoollee tana dhadhaa dibee
waraana isaanii wajjii simatee qawween sun abbaatti deebi'ee abbaatti akka deebi'u immoo caaffeen Oromoo seera tumee qawwee seeraan qabachuun ammallee jira. Wanti dhoomaa jira. Seeraan akka galu godhanii ijoollee sana aadaan dibanii mana galchanii waraana sana eebbisanii akka leenjii galu yoo gootan rakkoon hin hiikamtu. Qawweenis hin galtu. Tokko wanni ani kana laale eessa irraa fide nuti dachiise jedhee uummatatu natti hime. Anatu nyaachisaa jira jedhee paastaa innaa geessu ijji kiyya argite. Hennaa midhaan baatee abbaan fiigu ijji kiyya argite. Kola isinitti dhoksuun barbaadu. Kanaatu uummata kana hiikuu kan qabnu akka Oromoo taanee yoo rakkoo kana hiikne qofa hiikamti malee rakkoon kuni adda bilisummaa fi akka OPDOtti ta'ee hin hiikamtu. Oromoo ta'a. Kanaaf ijoolleen kun seenaa keenya. Seenaa Oromooti. Seenaa keenya akka Boojimaayometti awwaaluu qabnu. Namni biraa adda bilisummaa Oromoo fi woboon akka awwaalametti akka galu barbaadu. Akkasiin hin galu woboon. Woboon akka Oromootti gala. Dibatee gala. Araaraan gala. Kana yoo goone qofa buuti dubbiin. Seenaa keenya, eeboo keenya, boruufis ka itti darbinuudha. Kara seeratti dabarsuu qaba. Bosona turuun qaba. Fiduu qaba. Waadaa walii galaniira. Waraana addaa Oromoo ta'ee akka dhaabbatu walii galaniira. Walii galtee isaan ture hawwachamuu qaba. Kun yoo ta'e woboon guyyaa takkatti labsi daqiiqaa takkatti hin gala. Biyyi keenyallee nagaa argatte. Seenaan keenyallee boruuf darbe. Oromoo taana. Kana isinitti himuu barbaada. Rakkoon kana. Lammata irratti of ta'uu dhabuudha. Of ta'uu dhabuun Oromoo ta'uu dhabu. Oromoon waliin kijibu. Waliin kijibu. Paartiiwwan keenya paartii yaada isaanii fudhatanii paartii walitti harkisan balee ummata Oromoo giddu galeessa godhanii badii kaleessa baate dabarsanii araara walitti hin buufanne. Kanarraa ka'ee hadhallee karaa ofiitti butatu. Karaa ofii injifadatuutti butatu. Butachuu kanatu rakkoo keenya ta'e. Amma an obbo Baqqalee illee hin jedhu obbo Bararaa illee hin jedhu paartiiwwan hundumtuu Oromoon walitti fidee araara buusee qalee falee irraa dhiqee tokko gochuu qaba. Tokkummaan tanaan dhufu. Yoo horii qalanu ta'e binnee qalla. Araaramni suni hayyuun maltee namatu qalama yoo jedhe ana qalaati dhiigna kiyyaan nagaa godha. Isinitti dabala. Horii qalanii nagaa yoo ta'e binnee qalla. Namatu qalama yoo jedhan dhiiga kiyyaan qalaati nagaa godha. Kana achi tokko yoo nu taane malee injifannoon hadha qabanne tun harka keenyarraan baate seenaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Oromoof seenaa barreessaa badaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Kanaafi araar guddaan tokko abbootii siyaasaa kana keessatti gaggeeffamuu qaba. Yoo kun ta'e nagaan hin buutu. Yeroo gabaabaaf caffeen kun aangoo kan qabu hunduma gidduu galee ka isaanii fuudhee araarsu koree tokko dhaabee hadha murtii tokko ogeessota keessa kan qabu
abbootii seera keessa kan qabu dippiloomaatota seera kan qabu koree tokko ijaartanii seera irratti tumtanii akka baatan kabajaan isin gaafadha wanna hunduma keessan boochiseef dhiifamna godha anillee boo'etaan isin boochise galgala hirribatu na dhabeet isin boochise dhiifamna godha galatuma. Akkuma madhageessan obbo Haayileen kan isaan dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo Woboon irraa qeerroo fi qarree Oromoo kaleessa harka duwwaa falmataa turan ta'uusaa karagaa ba'an yoo ta'u dabalataanis kan waraana bilisummaa Oromoo Woboo hidhachiise uummata Oromoo fi abbootii qabeenyaa Oromoo ta'uudha kan isaan dubbatan. Itti fufuun ammoo yaada ayyuun Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo fi adeemsa marii araaraa sanarratti dubbatan isin dhageessifna. Ammas nu faana tura. Yeroo tokko warri gaazexeessitoonni kun naannoo rakkisanii budaan siyaasa Itoophiyaa keessatti siyaasa Oromoo keessattis eenyu budaan isa kamii budaan seeru sana akka ta'utti baasuun nu rakkisaa ture. Ammas akkuma sana waan nu rakkisu natti fakkaata. Dubbuma isaaniitu yoo kaanee jechuu kooti. Budaa yoo gargar baafne malee immoo araaras immoo akka ta'utti lafa kaa'uun hin rakkisa. Waalama waan sadii gubbaatti yaada kennuu barbaada. Tokko budaa kana baafannes ifnes yeroo baay'ee naan deddeebi'ee ilaalu qabsoon Oromoos haa ta'u qabsoon biyya kanaas haa ta'u gara 60 fi 70 keessa kan turretti waan deebi'u fakkaata. Waan deebi'e fakkaata. Kan Oromoo duwwaatti yoon dubbadhee innaa sana dhaabbileen Oromoo innaa sana jiranii meesoon keessa turaniiru, icaat keessa turaniiru, aboonis innaa sana dhalateera. Wazliigii kan jedhan wayis Oromoo dhumatu dhaabee hunda dhaabboo dargii keessas sana dargii keessas Oromoo warri jedhaman turaniiru. Mangistuu Hayilamaaraamis akaakayyuun Oromoo jedhamiti gara tafkii kana lakkaawwata. Ijaa kana isumannaa sana walitti wal hubachuu dadhabuun wal bukkee gaarreeffatanii darbuun rakkoo hiikuu dadhabuun beekaan Oromoo wal dhaga'uu dadhabuun hundi maaltu nutti dhufee hundi warri silaa nu hoogganaa turanii Hayilee Fidaafaa Baarootumsaafaa Tafarii Jeneraal Tafariis dargii galeeraa eenyu faa hin dhumanii sannaa ilkeetii qabe warraafne immoo maneraatti gallee injiraan lakkaa turre obbo Daawud Fayyii qabee jechuukooti. Maal goonee kana gooneenis innaa sana kaasaa turre indaan ilaalu yeroo tokko qabsoon Oromoo waggaa 40 duubatti waan deebi'e natti fakkaata karaa tokko. Karaa tokko immoo carraan guddaan dhalatee waan tokko immoo yaalaa jirra. Ijaa kanaa gaa dhibeen keenya dhibee qabsoo Oromoo numa dhalatu wajjin dhalateedha. Akka barbaannettis kuni waadaa akkasii hagaluu kun waadaa akkasii hagaluutiin bira darbuunis hamma barbaachisettis deemuu danda'uunis nu rakkisa ta'a. Ijaa kana dhibeen kun ennaa qabsoon Oromoo wajjin dhalate nu wajjin dhalate qabsoon Oromoo waggaa 40 waggaa 50 innaa deemaa jiru kanuma keessa warri dulloomnes jirra akka laayyoottis hin haalina garuu dhalataan ennaa sanaa beekaan ennaa sanaa akkan taanetti mana dargiis haa ta'u bosonattis haa ta'u akkan taanetti kan bade suni akka lammaffaa badiin sun saba keenyatti hin deebine hamma dandeenyetti amma siyaasni nu galetti hundi keenyatti yaaduun nurra jiraan jedha. Abbaa Gadaatii qabee warri hayyoonni keenyas warri dhaabboota geggeessaa jirrus waan xinnaa abjuu waliin dhahaa fudhannee abjuu wal dhahaa jiru kana fuunee abjuu walitti araarsisuu hin dandeenye kana fuunee innaa deemne nu rakkisa yeroo baay'ee jechuukooti. Ishii hamma dandeenyetti hamma danda'ametti abjuun saba keenyaa tokko dhasa jiru sanatti deemuu nu barbaachisaa jechuukooti tokko kana. Lammaffaa immoo kanan barbaadu adaraa ayyaana Oromoo kanan sitti himuu barbaadu hunda keessa warra qeerroosi tokkummaa sadii nu barbaachisa. Dhaabbileen wal loluu danda'u. Isaan bira dabarree garuu tokkummaa sadii tokkoffaa tokkummaa saba keenya sabni keenya barbaay'ee chocho'ee qabsoon Oromoo bu'aa bayii baay'ee keessa
bu'ee baheera hamma nan beekutti jaarraa 16 asitti waggaa 500 asitti sabni keenya akka sabaa Booranaa ka'ee amma Dambidollootti Hararii qabee amma Kamiseetti sabni keenya akka sabaatti ka'ee jaarraa 500 asitti mirga isaa goonfachuudhaaf socho'aa jira. Dhalataan haaraa xiyyitii fuuldura dhaabbatee taankii fuuldura dhaabbatee bilisummaa saba kootiin dhaabbadha jedhee nus warra maneedhaa keessaa maneedhaa kan nu yaaseeraa waaqni isaanii haa ta'u qeerroo Oromootii fi warra galma Minilik galeessi Dr. Abiyyi fa'aa Boolammaa fa'aa galma Minilikiin gaheeraa waaqni isaanii haa ta'u warra ala tures gartokkeen keessa tures akka obbo Daawud Faas warra kaanis biyya alaatis galcheeraa waaqni isaanii haa ta'u tokkummaan qeerroo Oromoo hin barbaachisa. Tokkummaa saba keenyaatti taasisee immoo tokkummaa qeerroo Oromoo hamma dandeenyetti qeerroo kana firfaariin isaa ta'u waan biraatiin isaa ta'u akka tokkummaan dargaggoo keenya qeerroo keenya hunda keenyaafuu borus iftaanis kan qabnu humni guddaan isadha. Isa akka eeggannu tokkummaa kan akka tifkannu akka kunuunsiifachuu dandeenyutti socho'uun nurra jira kanan jedhuun qabaa jechuudha. Sana gubbaatti egaa hiikaa kana maal goonaa kana gubbaatti akkuma isin jedhe budaan abbaa ta'e haa ta'u abbuma fe'aa ta'u garuu attamitti gara fuulduraatti deemnaa kana tokko araara buusuudhaaf waadaa galuun har'an barbaachisan natti fakkaate. Kana bira darbinee yoo deemne nu rakkisa. Dr. Alamuu Faasi warri hoogganaan OPDOs hoogganaan mootummaa biyya kanaas asin jirani kana boollee osas jiraate jaa kanaa on tokko wanti irratti maratamee dhumu waan jiru natti fakkaata. Jaa kanaa har'a kan gochuun dandeenyu waa lamadha. Tokko lolli dhaabbachuutu irra jira jedhanii waadaa walii galuu jarri kun lamaan nutis achiif asiis nutis keessa jira jechuudha. Waan tokko rakkoon isaanii nus tuqaa jira iddoo tokko tamma iddoo gudiitti waajirri keenyas egaa gargar nu baaseen beeku natti fakkaata saraawitiin waajira keenyas hin cufaa iddoo tokkos buraayyuus haa ta'u amboos haa ta'u gujiis haa ta'u iddoo tokkotti nama keenyas ni dhaajaa kana hamma danda'ametti lolli haa dhaabatu isa jedhu sana afaan guuttannee waamicha dabarsuun nurra jira. Warri silaa lola kana keessa nu caala bal'atanii galanis saba kanaafi lolaan otoo hin taane nagaan qabsoo saba keenyaa gara fuulduraatti deemsisuudhaaf yaaluun nurra jiranii kana sabaaf waadaa galaniin jedhan. Lammaffaa wanti lama akka muuxannoo addunyaattis beekamaadha. Tokko saraawitiin lama wal bukkee jiraachuun hin rakkisa. Innaa aarees innaa maal ta'es waan tokkonis dhagaa walitti darbachuu danda'a jechuudha. Ijaa kanaa saraawitiin lama wal bukkee deemuun hin rakkisa. Kana maal goonaa tokkoffaa lolli dhaabbataa sana booddee akkuma obbo Haayileenfaa dubbataa turanitti erga lolli dhaabbate booddees saraawitiin kun maal goona attam goona teeknikaal komiteen kun irratti dubbatee hooruma kaampiiniittis galuun isoo dhufe akka 83 ofirii sana akka deebi'ee dhufne saraawitiin jiru kun amma walirraa fagaataa. Attamitti qawwee kana seessa kaa attamitti kaa teeknikaal komiteen kunis maal garri lachuu borus iftaanis dhibeen keenya walgahii har'aati waan hiikkatu jaanatti fakkaanneefanii jechuudha. Maal goona seeruu waan saraawitii kanas teenyee dubbachuun barbaachisaa jechuudha. Inni ta'e as gubbaatti finfinnee yoo deemne waadaa galaa awwaaj kunis kanaa dubbatu sunis awaajii kanaa godhu duwwaadhaan yoo deemne oolee bulee nu rakkisa. Qaamnas keessa jirres jira. Yaa kanan sanuti asitti dubbachuu yaalaa jirru kanas irra deebi'ee alaalfatee naa liqimsu gadi bu'uu baate indagana deebi'een rakkootti fida jechuun danda'a jechuudha. Yaa kanaanis akka tootti dubbatamuutu irra jira jechuudha. Rakkoon guddaan garuu qawwee lafa kaa'eef hin kaa'ee otoo hin taane siyaasadha. Siyaasa keenyatti abjuu wal dha'u ta'e. Warri tokko kaaftaniittu warri abjuu wal dha'u qabnu kuni maal goonaa isa jennus immoo taane warra abbaa gadaas keessatti qooda fudhatanii warra na duuba ta'an kun hayyuun Oromoo baay'ee jiru maana dura teessa Yesuus jechaa jiru.
isaanis keessa qooda fudhatanii maal attamitti qabsoo Oromoo rakkoo Oromoo kana hiikna siyaasa Oromoo kana attamitti hiikna hodandeenye waliigaluu hodadhamni sabni keenya itti murteessee gara fuulduraatti filannaanis hin dhufataa hin beekamu barcuma sabni keenya nuu kenne fudhachuudhaaf qophii ta'uun nurra jira jechuudha. Egaan kan Oromoonni lixa Oromiyaadhaa tibba Jawaar Mahaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaa gara lixa Oromiyaa deemanii uummata mariisisan dubbatanii fi murtiin yeroo ammaatti murtaa'ee kan waraana bilisummaa Oromoo bakka hin buunee fi uummanni Oromoo lixa Oromiyaas hin fudhanne ta'uu Oromoonni achirraa odeeffanne kan nutti himan ta'uu seensarratti sin dhageessifneerra. Haa ta'u malee qabxiilee ijoo guyyaa kaleessaa magaalaa Amboo galma yuunivarsiitii Amboo keessatti muramee fi kan Jawaar Mahaammad dubbise isin dhageessisuun gara yaada Oromticha lixa Oromiyaa irraa argannetti tarkaanfanna. Gumiin abbootii gaddaa Oromiyaa dhimma walitti bu'iinsa abaa'uu fi mootummaa jidduu jiru irratti mari'achuuf waltajjii marii amajjii 14/2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. Marii kana irrattis Hayyudureen Abaa'oo Obbo Daawud Ibsaa waraana bilisummaa Oromoo ajaja isaanii jala jiru gumii abbootii gadaa haadholii siiqqee fi uummata Oromootti dabarsanii kennanii jiru. Mootummaanis murtii abbootiin gadaa irra gahan fudhachuuf waadaa galeera. Bu'uuruma kanaatiin koreen teeknikaa abbootii gadaa haadholii siiqqee hayyoota bakka bu'oota abaa'oo fi mootummaa walumaa galatti namoota 71 of keessaa qabu hundaa'ee hojii isaa eegalee jira. Ergama koree kanaa mission. Ergamni guddaan koree teeknikaa kanaa aangoo guutuu uummata Oromoo abaa'oo fi mootummaa irraa kennameefitti fayyadamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bosonaa bahee uummata isaatti akka galu godhuudha. Koreen kunis muddama yeroo ammaa kana Oromiyaan keessa jirtu ilaalcha keessa galchuudhaan kaleessa jechuunis amajjii 15/2011 hatattamaan ol gahee karooraa fi murtiiwwan armaan gadii qopheessee jira. Murtiiwwan koree kanaan kennaman tokko lola dhaabuu ceasefire. Guyyaa har'aa amajjii 16/2011 irraa eegalee lolli gamalachuu akka dhaabbatu labsamee jira. Yeroo kana keessatti gamalachuu raa'uu tarkaanfiiwwan gara lolaatti geessan kamirraa'uu akka huqqasatan labsamee jira. Ololli miidiyaa murtii lolaa dhaabuu kana jeequ kamiyyuu akka dhaabbatu gamni lamaan komii walirraa yoo qabaatan ibsa ejjennoo fi haasaa miidiyaa gochuu irraa of qusachuun komii isaanii gara koree teeknikaatti akka dhiyeeffatan murtaa'eera. Koreen kun sochii gamni lameenuu taasisan sirriitti hordofee qaamni gochawwan lobsii lola dhaabuu diigan fudhatee argame karaa miidiyaalee uummataaf ifa godhan. Kana keessatti uummanni keenya gartuu kamirraayyuu osoo hin loogin qaama gocha labsii kana diiguu fudhatu malu hordofee eeruun akka nu jala dhaabbatu waamicha goona. Waraana bilisummaa Oromoo galchuu ilaalchisee tokko waboon kabaja isaaf malu argatee simannaa ho'aadhaan akka galu ni taasifama. Har'arraa eegalee guyyoota 20 keessatti hojiin waboo galchuu guutumaa guutuutti ni xumurama. Haala kanaanis guyyoon 10 duraa qophiidhaaf ta'a. Guyyoota kunneen keessatti koreeleen simannaa ni ijaaramu, ibsi barbaachisu hundi ni kennama, kaambiinis ni qophaa'a. Guyyoota 10 hafanitti waraanni walitti qabamee simatamee mooratti guutumaa guutuutti kan galu ta'a. Guyyaa waboon simatamutti sochiin isaa akka hin danqabneef guyyoota 3 raayyaan ittisa biyyaa daandii banaa akka godhu ni taasifama. 3 sadarkaawwan takkaa'uu pheezis waboon itti galu.
Hojiin waboo mooratti galchuu kun sadarkaa takkaa'u feezis sadiin kan raawwatamu ta'a. Sadarkaan duraa magaalota aanaalee itti dhiyootti walitti qabamuu ta'a. Itti aansee godinoota murtaa'aa irratti sirni simannaa ni gaggeeffama. Dhumarrattis kaambii qophaa'etti ni gala. Simannaa godhamu kanaafis gubbaarraa hamma aanaatti koreen ni dhaabbata. Baajatni barbaachisu ni ramadama. Simannaa irratti hoogganoonni olaanoo mootummaa kan abaa'oo, qondaalonni waraanaa gamalachuu fi abbootiin gadaa ni argamu. Erga waboon mooratti galee booda humni beekamtii mootummaa ala hidhatee socho'u kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti beekamtii hin qabu. Sochii humnoota akkasii mootummaa fi uummanni waliin ta'uudhaan nagaa fi olaantummaa seeraa kan kabachiisan ta'a. Akkuma waboon kaambiitti galeen raayyaan ittisa biyyaa uummata keessaa bahee kaambii isaatti kan deebi'u ni taasifama. Afur haala qabiinsa kaambii keessaa ilaalchise. Tokko kaambileen kun iddoolee lolli itti godhamaa ture irraa kan fagaatan ta'u. Lama waboon kaambii keessa yeroo ji'a lamaa hin caalle keessa kan turu ta'a. Leenjiiwwan barbaachisaa ogeeyyota seeraatii fi dhimma nageenyaatiin kennama. Koreen teeknikaa kun haala qabiinsaa fi kunuunsa isaanii irratti yeroo yeroon hordoffii ni taasisa. Humna nageenyatti makamuu ilaalchise. Miseensonni waboo fedhii dhuunfaa isaanii akkasumas madaalliiwwan barbaachisaa hundi sirnaan godhamee kan fedhii qaban gara humna nageenyaatti, kanneen hafan immoo bu'uuruma fedhii isaaniitiin hojii dhuunfaas ta'ee siyaasaa barbaadanitti akka bobba'an kan godhamu ta'a. Kanneen hojii dhuunfaatti bobba'aniif mootummaan deeggarsa barbaachisaa ni godhaaf. Jaha miseensonni waboo yeroo waraana keessa turanitti badii akka dhuunfattis ta'e akka gareetti raawwatame hundaaf dhiifamni kan godhamu ta'a. Murtiin kun kan uummata Oromoo hundaa ta'uun beekamee qaamni hundi raawwii isaatiif akka tattaaffatu gochoota murtii kana faallesan irraa akka of qusatu kabajaadhaan gaafanna. Kan murtii kana faallessee argame maqaa Waaqaatiin isin qabneerra. Muramte amajjii 16/2011 Amboo. Murtiin murtaa'e kan amma obbo Jawaar Mohaammed dubbise kana ture. Qabxiilee kana keessattis waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyoottan 20 asaanan keessatti kan kaambiitti galan ta'uu fi mooraan isaanitti galanis ka qophaa'u ta'uu, akkasumas raayyaan ittisa biyyaa mootummaa impaayera Itoophiyaadhaa guyyaa 3 karaa akka gadhiisuuf isa booda garuu bakka isaatti akka deebi'u kan dubbate yoo ta'u, erga deebi'ee booda waraana bilisummaa Oromoo kaambiitti galee akkuma bara 1991 itti marsee haaleeluu fi abooji'uu wanti adda ba'e hin jiru. Kan Oromoon lixa Oromiyaa gaafataa turan garuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon gaachana isaanii akka ta'ee fi waboon hiikkachuu akka hin qabne mooraattis galuu akka hin qabnedha. Dr. Marraanis kan isaan dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo waboon uummatuma isaa keessa akka turu, raayyaan ittisa biyyaa ammoo naannoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon jirurraa akka fagaatu, kunis haga filannoon bilisaa geggeeffamee uummanni hiree mataasaa ofiin murteeffatutti akka ta'uu qabu kaasanii turan. Meegaa kanatti immoo fufuun haqa jiru kan Oromtichi lixa Oromiyaa nutti himuu fi murtii waraanni bilisummaa Oromoo qabuu fi ejjennoo Oromoonni lixa Oromiyaa qaban isin dhageessifnaa itti dhiyaadha.
Egaati yeroodhuma waliigalteen yookaan araarri Asmaraa Eertiraatti ta'aa jiru sana waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bobbaasaa turanii kaleessaaf yeroo abbootiin gadaas araara dubbanna jedhanii ta'aa jiran kanattis achi godina Wallagga lixaa hana Malasibuu keetti waraana bilisummaa Oromoo adamsuun itti bobba'aniitu jiru loltoonni Dr. Abiyyi jedhama. Isa kana mee maal quba qabdu? Wanti kun dhugaadha. Amajjii 23 bara 2019 naannoo sa'aatii 5 keessa aanaa Malasibuu keessatti ona waraanni bilisummaa Oromoo socho'u keessa aanaa Tultuqaaraa fi aanaa Malasibuu gidduu waraanni wayyaanee baay'inaan meeshaa gurguddaa baatee socho'ee bakka buufanni waraanni bilisummaa Oromoo ta'aa jiru irratti dhukaasa irratti banee ture. Haa ta'u malee deeggarsa uummata Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo of ittisuudhaan jalaa bahee jira jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun amajjii 23 bara 2019 barii sa'aatii 12 osoo hin ta'in aanaa Qondaalaa bulchiinsa magaalaa Liqitii bakka jedhamutti bakka waraanni bilisummaa Oromoo buufatee jiru. Humni waraanaa baasii uummanni ittiin socho'u gara Finfinnee kan ittiin deemu buusee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf dhaqee dhukaasa irratti banuuf ture. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bakka sanatti dhukaasa gaggeesse uummanni hin miidhama waan jedhu duubatti deebi'ee ture. Guyyaa sana guyyaa kaleessaa jechuudha guyyaa gabaa waan ta'eef waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa uummata baadiyyaarraa gara gabaa sanatti socho'aa ture. Uummata nagaa qabee qeerroo mataa irraa aadaa ture maallaqa irraa fuudhaa ture akkasumas musliimoota areeda guguddifatanii deeman illee maqasiidhaan irraa murmuree qaxxaamuraan jechuudha. Boosisaa ture bifa suukanneessaa ta'e nama reebaa ture harmoota keenyallee bifa kabaja hin qabneen kan isaan sakatta'aa turan jechuudha. Dhugaalumatti wanti deemaa jiru guddaa nama gaddisiisa. Guyyaa kaleessaadha magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromoo keessatti yeroo marii sana geggeessaa jiranitti har'aa jalqabee waraanni dhaabatuu qaba jedhaniiti labsan abbootiin gadaa akkasumas hayyoottan waltajjii sana irratti hirmaataa turan jechuudha. Yeroo isaan achi dubbatan ammoo waraana bilisummaa Oromoo obbo adamsuun itti fufeega lolli lixa Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti geggeeffamaa akka oolee kabiraan galgala kana waltajjii sanarraati akka murtii dabarsanitti waraanni bilisummaa Oromoo bultii 20 keessatti mooraatti galuu akka qabu adeemsi kun immoo 1991 waliin ol fakkaata. Haa ta'u malee Dr. Mararaan kan isaan kaleessa dubbatanii turan waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jirutti raayyaan ittisaa bakka isaan jiran irraa fagaatanii iddoon murtaa'an tokko kennamee fi aga uummatni hiree isaa ofiin murteeffatutti yookaan filannoon bilisaa gaggeeffamutti naannoo sana fa'aa akka turu kaasaa turan. Obbo Jawaar Mohaammed ammoo jalqabumarraati obbo Daawud Ibsaa yookaan Ayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoodha wooboon galuu qabaa ka jedhu labsuu qabuu jedheetu waltajjii sana dubbii akkasiin bane. Har'a kan murtaa'e dubbii Jawaar dubbate sanaan walitti dhiyaata yookaan immoo fedhii warra aangoorra jiran yookaan paadaa yookaan opiidoo kan guutuudhaaf waan murtaa'e fakkaata. Meegaa yeroo obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa gara lixaa dhufanii maal itti mattanii turtan uummanni Oromoo lixa Oromiyaa jechuu kooti murtii har'a murtaa'e kanoo akkamittiin ilaaltu? Dhimma waliigaltee karaa nagaa kana adeemsifamu kan jedhame guyyaa gaafa dhaga'ame irraa kaasee waraannis gammachuu guddaa qaba ture, hawaasis gammachuu guddaa qaba ture. Haa ta'u malee gama hundee dubbii jalqabaatti yoonsi deebise waliigalteen Eertiraatti ta'e illee diigamuusaa miidiyaa irratti karaa hooggansa dhaabaatis ta'e karaa miseensota shanee gumiitiin ibsamaa ture. Ammas gidduu kana lolli haa dhaabbatu kan jedhuun gumiin abbootii gadaa fi namoonni beektota jedhamanii walitti qabaman magaalaa Finfinnee irratti maree geggeessanii turan guyyaa kaleessaa. Akkasumas ibsa baasanii turanii sanarratti Ayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawit Ibsaa dhimma hooggansa waraana bilisummaa Oromoo irratti dabarsee kan hin kennu abbootii gadaa fi haadholii siiqqee fi uummata Oromootti jedhe. Dhugaadhas dhimma waraana bilisummaa Oromoo kan murteessuu danda'u uummata Oromooti. Uummaticha ba'e waan ta'eef waraanni kun jechuudha. Mindaa addaa qaba osoo hin taane galata qaba uummata biraa waan ta'eef. Haa ta'u malee bu'uuruma isaan dabarsaniin guyyaa har'aa jechuun amajjii 24/2019 magaalaa Ambootti waltajjiin taa'amee ture, mareen godhamee ture. Akkuma kaasee turte Jawaar Mohaammed dhimma kanarratti ibsa adda addaa kennaa ture. Har'a osoo hin taane Jawaar Mohaammed durumaa adda bilisummaa Oromoo hin fedhu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbataa ture jechuudha. Durumaa kaaseeti. Akkasumas illee adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu qofa osoo hin taane jaarmiyaalee wal gargaarsaa akkasumas jaarmiyaalee nageenya buusan kanneen akka gaagaa'oo fa'aa irratti ijaaruudhaan OLC Oromoo Leaders Convention kan jedhullee hundeessee jira. Adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane walumaa gala jaarmiyaa ofii hundeesse malee kan uummanni Oromoo akka inni hin seene ni beektu. Haa ta'u malee murtoo kenname suni akka Hayyudureen dubbatanitti uummata Oromoo abbootii gadaatti kan hin kennee jiran
Kun baay'ee nu gammachiisee ture jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos ta'e uummanni Oromoo baay'ee gammadee ture murtoo Ayireen dabarsan irratti. Haa ta'u malee abbootiin gadaa sun dhiibbaa irratti godhame hin beenyu murtoo uummataa malee osoo uummataan hin mariisisin koreen namni 71 walitti dhufanii filaman sun waraana bilisummaa Oromoo irratti sagalee uummataa osoo hin dhaggeeffatin ofiima isaaniitii waan barbaadan murteessanii jiru. Murtoo kana osoo hin kennin fuuldura kan nuti gaafanne akka waraana bilisummaa Oromoottis ta'e akka adda bilisummaa Oromootti wanti nuti barbaannu tokkoffaa namoonni hidhamanii jiran deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kan hidhamanii jiran akka mana hidhaatii ba'an kan nuti gaafachaa jirru. Erga mana hidhaatii isaaniin baasanii booda miidhaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummata Oromoo mana uummata Oromoo gubuu lubbuu ilmaan Oromoo balleessuu ilmaan Oromoo qaama hir'isuu kan inni raawwataa ture cufti qo'atamee beenyaa ga'aan barbaachisu kaffalamee fi sana booda immoo namoota qabeenyi jalaa gubate riinistees yookaan bakka durii sanatti deebisanii dhaabuun akka godhamu gaafataa jirra. Kan biraan fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed gara dhiyaa dhufee ture uummanni Oromoo ta'e qeerroon bilisummaa Oromoo yaada isaaniitti ibsatanii nuti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannaa. Waraana bilisummaa Oromoo bira kan nuti dhaabbannee fi sirni Habashaa Oromiyaa bulchiinsa mataa ofii kan qabdu daangaa mataa ofii kan qabdu akkasumas duudhaa fi amantii afaan ofii kan qabdu cabsee empaayera Itoophiyaa jala dirqamaan galchee waraanni bilisummaa Oromoo immoo kaayyoo uummata Oromoo kana birmadummaa uummata Oromoo bakkatti deebisuuf kan qabsaa'u waraana keenya waan ta'eef nuti hidhachiisee nuti leenjifatee hiikkachuu hin qabu miidhaan irraan ga'ellee hin qabu jedhee qeerroo fi abbootiin akkasitti ibsatan. Haa ta'u malee Jawaar viidiyoo waraabbii adda addaa qeerroon laqamtee kaasee hanga kunnoo asoosaa ga'utti yaada uummanni kenne kana qeerroon kennatan dabarsee mootummaaf kennuudhaan namoonni gaafa sana gaaffii qeerroo walitti qabanii qeerroon wal ta'anii nama isaan bakka buufatanii yaada qeerroo kana fuula isaanii duratti Jawaariif geessan Baqqalaa wajjin dabarsanii kennanii har'a mana hidhaa keessa jiru. Kaan ajjeefamuuf adamsamaa jiru. Haalli kun akka hin taaneef illee gumiin kun dursee bifa nageenya uummataa eegsisuun mari'achuu qabaa. Akkasumas Jawaar yeroo dhufe magaalaa Mandii, magaalaa Najjoo, Gimbii kanarra deeme. Haa ta'u malee uummata kana kan bakka bu'u uummata magaalaa Gimbii, uummata magaalaa Najjoo, uummata magaalaa Mandiitu bakka bu'a osoo hin taane qonnaan bulaan dhimma biyya isaati irratti yaada kennachuu qaba, mari'achuu qaba. Daldalaan, hojjetaan mootummaa, hojii dhabaan, barataan cuftiyyuu dhiyaatee yaada irratti kennuu qaba osoo dhugaaf deemama ta'e. Garuu sun hafee namoota muraasa walitti qabanii keessumaayyuu deeggartoota OPDO qofa walitti qabanii kan isaan mariisisan. Ammas abbootiin gadaa kun murtoo kana kennuudhaaf haala Jawaar Mohaammed ittiin deemeen osoo hin taane bifa uummata Oromoo cufa hirmaachiseen geggeeffamuu qaba yaada jedhu qaba uummanni yaada akkasii kaasaa jira. Inni biraani raayyaan ittisa biyyaa ammayyuu mirga uummataa sarbaa jira. Uummanni mirga lubbuun jiraachuu qabaataa hin jiru biyya Oromiyaa keessatti. Uummanni mirga lubbuun jiraachuu qabaachaa hin jirre mirga bilisa ta'ee dubbachuu eessaa fuudha. Sababa kanaaf dursa maal ta'uu qaba? Raayyaa ittisa biyyaa kan uummata dararaa jiru uummata keessaa baasee gara kaambiitti galchuu qabaa. Sanaan booda fedhii uummata kanaa gaafachuu qabaa. Dhimmi araaraa kun maal jedhama ture ijoon isaa jechuudha. Ilmaan abbaa tokko fixuuf deemaa. Eenyu waraana mootummaa keessa kan jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo keessa kan jiran ilmaan Oromoo fixuuf deemaa yaada jedhu kan kaafamaa jiru. Garuu ilmaan abbaa tokko osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa ilmaan adda addaati. Raayyaan ittisa biyyaa ilmaan Itoophiyaati. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kan dirqiin uummata Oromootti fe'amte sana ijaaruudhaaf kan isaan lolaa jiran, kan isaan du'aa jiran, kan isaan lafee isaaniitti cabsaa jiran, kan isaan dhiiga isaaniitti dhangalaasaa jiran ilmaan Itoophiyaati jechuudha isaan. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo qofarraa ijaarame. Sababni isaas kaayyoo Itoophiyummaa dirqamaan uummata Oromootti fe'ame sana uffisee Oromiyaa walabaa, Oromiyaa birmadoof gad dhaabuudha waan ta'eef ilmaan abbaa tokkoo miti. Ilmaan abbaa tokkoo jedhanii sobanii haguugoo osoo hin taane kaayyoo sana Itoophiyummaadhaa fi Oromiyaa. Kaayyoon uummata Oromoos ta'e kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaa kan afaan qawweetiin cabbe sana deebisanii ijaaruudha. Kaayyoon raayyaa ittisa biyyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana kan dirqiidhaan uummata Oromoo fudhachiifame sana bakkatti eeguudha. Waggaa 150 wareegama uummanni Oromoo kaffalaa ture. Wareegama yeroo, wareegama lubbuu, wareegama qaamaa,
wareedama maallaqaa kan inni kaffalaa ture Oromiyaa ijaaruudhaaf malee uummanni Oromoo guyyaa tokkollee Itoophiyaa ijaaruudhaaf furii hin baafanne. Amma immoo fedha uummata Oromoo ta'e uummanni Oromoo Itoophiyaa jala bulla Oromiyaa walabaan barbaannu jedhe waraanni bilisummaa Oromoo fedha isaatiin gala gaaffii tokko malee jechuudha hiikkatee gala. Kanaaf fedhiin uummata Oromoo gaafatamuu qaba dura garuu osoo uummanni Oromoo hin murteessin waraana bilisummaa Oromoodhaan kottuu kaambii gali jechuun yaaduma Jawaar Mohammad kaasee kanaan dura hololaa ture yeroo dheeraadhaaf kan hin jedhe sana galmaan ga'uudhaaf malee rakkoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoof uummanni Oromoo mormataa jiruu fi rakkoo mootummaa Itoophiyaa kan ODP'dhaan deeggaramu hundeen buqqisuuf osoo hin ta'in qaama tokko hiikkachiisanii qaama tokko hidhachiisuudha yookaan moosisuudha. Kaayyoo ilaalanii kamtu dhugaa qabaa dhugaa hawaasaa osoo hin ilaalin dhugaa adda bilisummaa Oromoo osoo hin ilaalin dhugaa waraana bilisummaa Oromoo osoo hin ilaalin murtoo Jawaariif namoonni isaan fakkaatan uummata Oromoo gandaan amantiin gosaan walirratti ijaaranii paartii murnaa ijaarratan sana galmaan ga'uuf yoo ta'e malee haraara dhugaa miti jedhee uummanni akkasitti yaada. Amma jarri kun humnas qabu meeshaalee waraanaa gurguddaa qabu akkuma quba qabdu immoo torbee darbe keessa lixa Oromiyaa dhaqanii uummata nagaa irratti xiyyaaraan boombii gadi roobsaa mannis gubateera manni barnootaas gubateera qabeenyi uummataas barbadaa'eera erga kana godhaniyyuu haalaa turan ammas egaa dubbii abbootiin gadaa haraaraa jedhanii isaan dhiyeessan kun fudhatanii irra caalaatti waan sana ammeessuus danda'uu malu gara fuula duraatti meegaa akka uummataatti uummanni Oromoodhaa. Ati keessa jirtu kalixa Oromiyaa kun murtii kana attam jedhee maaltus immoo furmaata jedha waan jedhu irratti yaada kennuu qoodi dabalataan immoo waraanni bilisummaa Oromoo murtii kana attamittiin ilaala. Dhimma mootummaan xiyyaaraan qellem wallaggaa rukute irratti kuni nama kamiifiyyuu gaafachuun yookaan deebii eeguu nama barbaachisu sababni isaa uummanni sun akka inni dide waraanni bilisummaa Oromoof uummanni abbaaf haadha yookaan. Haadhaaf ilmoo waliif ta'ee walammatee akka inni jiru waan beekuuf doorsisa uummataa jechuudha kan inni akeeka dhugute. Haa ta'u malee qabeenya uummataa barbadeessee uummata shororkeessee malee waraana bilisummaa Oromoo tokkollee miidhaa irraan ga'uu hin dandeenye. Filas uummanni Oromoo erga waggaa 50 du'aa jira, hidhamaa jira, qaama irrachaa jira. Kanaaf xayyaaraan dhees, rasaasaan dhees, summii nyaachises, limmee summii dures sodaa tokko hin qabu uummanni Oromoo jechuudha. Sababni isaa du'iyyuuma waliin caaltu waan ta'eef meeshaa hidhates uummata injifachuu hin danda'u. Ammaaf garuu miidhuu danda'a. Shororkeessuu danda'a. Uummanni shororkaas hin jiru. Du'a sodaataa hin jiru. Sababni isaa biyya abbaa isaatii irratti maatii isaa keessatti ajjeefamaa jira. Manni irratti gubachaa jira. Kanaaf uummanni sodaa tokkollee hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo karaa biraan waraanni bilisummaa Oromoof uummanni tokko ta'uu fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo sirrii ta'uusaa argisiisa xayyaaraan ta'uusaa jechuudha. Sababni isaa gargar baasuu hin dandeenye. Uummanni hammatee jira waan ta'eef walitti fixuuf dirqama fudhateeti kan inni kana godhe. Ammas gochuu danda'a. Xayyaara qaba akkuma jette meeshaa gurguddaa qaba waan ta'eef. Haa ta'u garuu waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoo jechuudha waan ta'eef uummata Oromoo kana yoo dachee irraa dhabamsiise uummata Oromoo kana yoo fixe Oromiyaa qabachuu danda'a. Asilas mootummaan Itoophiyaa kanaan dura darbanis ta'e ODP kan isaan barbaadan dachee Oromiyaati malee uummata Oromoo miti. Otoo uummata Oromoo barbaadu ta'e rakkoo uummatichaa sirnaanii gaaffiin uummataa ni kabajama. Jaarsi waggaa 80 hin ajjeefamu. Jaartiin hin ajjeefamtu. Daa'imni lafa loon tiksitutti hin ajjeefamtu turte. Kanaaf dhimma kana uummanni Oromoo sodaa tokko hin qabu hin jechuun barbaada. Gama waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo filas kan uummata Oromooti hin jedheera. Uummata Oromoo hidhachiise. Uummata Oromoo nyaachisaa jira. Mindaan tokkollee kaffalamaafii jiru hin jiru. Abdiin isaa uummata Oromooti. Uummanni Oromoos abdiin isaa waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan inni murteeffatee jiru murtoo uummanni keenya hawaasni bal'aan osoo sagaleen isaa hin hatamin qaama sadaffaadhaan yookaan qaama mootummaatiin osoo hin sodaachifamin uummanni Oromoo murtee inni kenne dura waan dhaabbannu hin qabnu tola jennee fudhanna. Sababni isaa boorsaa isaatii baasee rasaasa nuu bitaa jira. Tabbata isaatti hiikee qawwee nuu bitee nuu dhachiise. Kanaaf murtoo uummata keenyaa fudhanna kan jedhudha ejjennoon isaanii. Murtiin amma darbe kun murtii uummata Oromoo bakka bu'u akka hin taaneef abbootiin gadaa fi jaaroleen itti ba'an kunis haqa giddugaleessa godhatanii kan murteessan miti akkasittiin amantaa qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo lixa Oromiyaas waraanni bilisummaa Oromoos. Tole gaadhuma irratti tarii dhaamsa yoo qabaatte dhaammattee hangama koon asirratti xumureera.
Dhaamsaanii uummata Oromoofis ta'e waraana bilisummaa Oromootiifis dhaamu yeroo ammaa kanatti deeggartoonni ODF yookaan dabballoonni mootummaa kanneen maallaqa nyaatanii akkasumas immoo deeggartoonni murnootaa fi murnoonni akka Jawaar Mohammad dabalatee yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoos ta'e uummata Oromoo gandaan qoodaa jiru. Dhaaba gangatti diraa jiru. Kun immoo tokkummaa Oromoof gara fuulduraatiif baay'ee sodaachisaa waan ta'eef keessumaa ijoolleen dhalootaan Oromoo ta'an yuunivarsiitii keessatti akkasumas immoo godinaalee biroo keessatti doorsifamaa jiru, hidhamaa jiru, tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Kanaaf an kan hin dhaammadhu dhimmi kun bilchinaan ilaalamuu qaba. Egaan murtiin murame kan Jawaar Mohammad dubbisee darbeedha. Murtiif ejjennoon waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo lixa Oromiyaadha ammoo kan Oromtichi lixa Oromiyaa irraa bilbilaan odeeffanne nutti mi'ammaa kana fakkaata. Dubbii Oromtichi kun dubbate keessatti yeroo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa gara lixa Oromiyaa dhaqanii magaalota lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata Oromoo dubbisanitti uummanni Oromoo fedhiisaa ibsatee ka ture ta'uu fi Oromoonni guyyaa san waltajjii san irratti dubbii jajjabaa dubbatanis yeroo ammaatti kan mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran ta'uu fi gariin ammoo yeroo ammaatti ajjeechaaf kan adamsamaa jiran ta'uu isaati kan inni kaase. Oromoota godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti gaaffiilee fi dubbii jajjabaa akkasumas haqa Oromoo dubbatanii yeroo ammaatti mana hidhaatti darbataman keessaa tokko ammoo Barsiisaa Ayilee nama jedhamanidha. Mee dubbii guyyaa san Barsiisaa Ayileen magaalaa Dambidolloo keessatti dubbatanii mana hidhaatti darbatamuuf sababa isaanitti ta'e isin dhageessisuun itti fufnees geerarsa maccaa tokko isin afeerree sagantaa keenyarraa goolamna ammas turtiin keessan nu faanaa ta'u. Dr. Lammaa Magarsaa Itoophiyaawwinnat suusna odhan summiidhamoo suusiidha Itoophiyummaan Oromoodhaaf. Yes. Ani namootaanii lakkii summiidha jedhanii naan lakkii suusna washishna odhan naanii maraataniiruun jedheenan nama samuunsaa sirri Oromoo ta'ee obbo Lammaa Magarsaadhaa seenaa impaayira kanaa ni beeka deeman amanan. Tarii immoo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku jedheen amana. Akkamiin suusii ta'uu danda'a? Is it diplomatic approach? Haasaa diplomaasii ta'een shakkee ture. Dhaloota ola deemaa dargaggoota gogorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha. Summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u. Yes. Keessatti salphanne, keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne, keessatti arrabsamne. Impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru. Tarii Oromoon Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu. Garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire, the sick man of the horn. Isa warri Turkiidhaa the sick man of Europe jedhanii Ottoman Turkish Empireedhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammad? La why? Maaliif? It should be dismantled. Yes. Diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaban jedha Empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin. If yoo seen mirga Oromoo kabajite Finfinnee Oromootti kennaa. Dr. Abiy Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti laanne? Maaliif Adwaa nu gaafatu? To divert the issue. Oromoo asii gama ilaaliin jechuudha. Gama sana ilaalii kana dhiisiti. Magaalaa kana gaafa dhufanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate. Waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifi kana dhiisi ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii. Akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoon mana seeyyuun sirreeffanne. Let us first arrange our home. Mana keenya jalqabaa sirreeffannu. Sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya. Jalqabaa issue Oromoo haasa'uun nurra jira. It is jecha faranjii tokkoon isinii kaasa. Kana isaan kun wallaalanii jechuu qoomtan. Yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku. Ben Johnson jedhama. It is such a high time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases. Waiting kun yeroo namni hundumtuu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatuu yookaan sirbuudha. Mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching baay'ee waan fagoo waan hiixataa Oromoo dogoggorsuudhaa fi siistama fayyadamamaa jirudha siistamni kun. Maaliif jennaan
chartara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary jedhan. Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru? Moyyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira, Oromoo Booranaa. Ofitti dabaluu dandeenyaare? We can't. Tanzaaniyaa keessa Oromoon jiraachuu danda'a? Jiraan. Ugaandaa ni jiruun warri tiksee jedhaman. Jara sana kileemii gochuu dandeenyaarra? How on earth? Akkamitti? Hin dandeenyu. Wantoota jirantu nu daangeessachuudha. Gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha? This is an illusion. Wantoota abjuu natti fakkaatan. Mekaetan tutukan agaratina bulukan ada akan kota kofarsa ati sakam duna jerjang akan ni bosona jira kabata wajah kira lal tumudin sinara kube kubisa jirang abinen sama tak kesa aja dulu kabun desa ati jamu kabu ate kurku babu kibate ati jamu kasorate dua gara kuda telu ni manata kalu deme ada lalu gara sabula mole bode duni sanolu Garachi duru jirting imi agarama kamte ega ananare gate boni garanu chite eba ku gadi kabate eba zada nun tabate sobe unu bagate de barse ko talaten emanati marti size nya chise oba chise dandim deng nagar size adoro mo gorati de lammi kor exize tasba unja madang ajajjabe jabar badang asena gabdi duti ke nande bisa kumake lecha bari bola tu general wa ko kutu senango tanno katu boda ele mogiltu Male bumbulo malu Lola male bilisu mani nufu Oza male bumbulo malu Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Wallote nyuyungi tung Zena godit wargi tung Deme hida boaboting General tade birrung Shukuting ke kamtate Keran sala gajirat ya kanan ibshura koram inani kabu galabatan adurang atan oromo binjatti idina walin soratti ri gawabole sejenya walin natti undu garab tirtiru kanguma abasin jiru takajirun sittimang adala walin kunguma garab gara sodate tundu kabineta te an oromo binjatti gantung garagutate Daballe gara rakang ajijirate tamaka atan oromo binjadang atu mata wali ilaka akam dubaten kam ni isang atari na dudubisa igni jole oromo lola ela gajisa takanga azama kasang akalla mesa wa kasang ata bolesa shurshura atarenya tena dura abba mana atalile keran si chawadole kan talile galata marimana gubatang atirki gubaran jirang anaga jirtu ya bira warki ada bikila kawen kanani ibiru buda tani mo jirang agodi chago basmiti godi tirini jirti lecha juki baren tu sena kemen bitu sena kemen bitu sena kemen bitu Oza male bumbulo malu Lola male bilisu mani nufu Oza male bumbulo malu Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Jaallalli zero bang ayero kezanatami itarra gantunu sobang akerran sasili oromo ya jiradu ya komo Lecha ilbina ikan olol tu gota muranno bunni silan dambitu ya atti tu katamalen ebilisumani nuftu ya atti kubatamale Mega binsi ga badade biga argadda dabba samata geti dargistate wayanen karuran si adetti ata tu kaya de sulubun ke manta im barabarana tesu
male kumbulo mani kufu lola male bilisu mani nufu oza male kumbulo mani kufu lave male lapto bitola nufu lave male lapto bitola nufu mukamuru mal godang ajoda mera se male din madal chum mal godang ayo guma ba se male eta mail mirala den guma bai rampate Nimbe kuaye biada la malagaria kaya dango da varsang ada kadas buna kasang adia malai kannati zenan kembadumati lultu mi jabar badang akana kaya yo bojang aba adai tawagang abia dunya tega gumala tabilata malifte selal taino lubdalatani tundu kabino amtani mo adu azodatani idaro abisa jirang amali bilal dubira Dabesi na lati ora la tengudati tortora azungo batu uguma bain babatu gota wajire ali kakala wistu bazu kata kadir ba aguma girno bada betuma Oza male kumbulo mani kufu lola male bilisu mani nufu Oza male kumbulo mani kufu Lave male lapto bitola nufu Lave male lapto bitola nufu Lecha dasale bunjang adatu dabasalu chang amar martu tulura gong ogeran sajole ka gong ogal bilaga gamsa Nyanni sani gadam sadina matara chapsa kana bangota varsa pyasina budam mana adalla buni sammanang asini hindu akalate tununi rakabate Mehu badai avira kanarra maltu jirang azara goza gammading ibawan nikedina chapse azara debesa badi italbaye mana shamse mata go fare bile muddi zinara mare dakadwarra nolle gafana ladembare mini dutana anjedung udani mali ondueng kapsa dudueng egon nirbata raza sang ajondu malabasa kanaraga bambasa Male kumbulo mani kufu lola male bilisu mani nufu oza male kumbulo mani kufu lave male lapto bitola nufu lave male